haalli keenya waan akkas ji'uu miti haa ta'u har'a qabxii hanga tokko dubbachuudhaaf yookaan mari'achuudhaaf har'a Facebook kallattiidhaan seenne waan nu barbaachisu asirratti ni dubbanna waan hin barbaachisnellee hedduutu jira kan ijjitiidhaan hojjetamaa jiru. Magana gaanu eedan wa alaykum salaam wa rahmatullah wa barakatuhu. Galatoma saniif namoota tokkotu yaada kannachuu barbaada gara Facebookiitiin asirratti carraa kannuufii barbaanna. Haa ta'u qabxii haga tokko wanni nan dubbachuu barbaadu gama kiyyaanii ijoolleen qeeroo biyya keessa jirtu akka malee hamileen isaanii nurrallee warra daayaspooraa jiru warra biyya keessa jiruutu irra hamilee nurra qabaa jechuudha. Ijoolleen jajjabduudha wal jaartee jirti. Hooggansa hin qabnu yeroo jennu hunda gongora. Hooggansi biyya keessa jira. Hooggansi keenya hagi tokko nu jalaa hidhame. Garuu haga hafeetu qabsoo tana bakkaan gahee isaanillee hidharraa baasa. Therefore, warri biyya alaa jirulleen gahee isaan taphachuu qaban taphachaa jiran. Akka hooggansattillee wal mari'achaa jiran. Miidiyaan keenya cimaa jira gara hundaan. Ijoolleen teenya qeeroon daayaspooraa jirtu haalan jajjabaachaa jirti. Hiriira isin amma arkaa jirtan kana hunda qeerootu gaggeessaa jira. Qeeroon tunilleen jajjabeeffamuu qabdi. Akkasuma akka waliinuu quba qabnu mootummaan biyya keessaa xiqqaa guddaa dhiiraa dubartii adda baasaan jiru hunda waluma qixa miidhaa jira. Akkuma agartan dubartii ulfaa Amboo keessatti waan isaan godhan agarre. Walloo keessatti waan isaan godhan agarre. So kun hundinuu waan gocha suukanneessaadha. Gocha suukanneessaa kana akkamitti keessaa baana? Haala kana akkamitti keessaa baana waan jiru waa hedduutu lafarratti hojjetamaa jira. Waa hedduun lafarratti hojjetamaa jira. Sirna kana balleessuu qofaatu nuuf fala. Akkamitti balleessinaa kara hedduu jira. Duula social media qofaanii miti. Kun dhiibbaa guddaa fida. Ammallee jijjiirama yookaan rakkoo keenya dhimma keenya addunyaa irratti ibsuudhaatti gahee guddaa taphatee jira jechuudha duulli social media. Garuu kanatti maaltu aana? Waan jiru waa hedduutu hojjetamaa jira. Mee namoonni yaada kannachuu barbaaddan asirratti isin afeeruufi yaalii godha. Dhiifama. Saniif jecha jabaachuun keenya dirqama. Warri daayaspooraa taa'ee uummata ifii basaasu biyya keessatti honoo dheengadda akkatti salphatan waliin agarree jirra. Saniif saba ifii gurguruun seenaa keessattillee
Oromoof qofa osoo hin ta'in matuma kan keetiif dhuunfaa keetiifuu gaarii miti. Goobanaa waggaa meeqa dura Oromoo gane arrallee yeroo mahmaakan goobanaa ja'aniiti gantoota hunda moggaasanii jechuudha. Kun xiqqeenya. Saniif jecha ammarraa seenaa fi tolfachuun bareeffachuun mataa kan kee qofaaf osoo hin ta'in saba keetiif illee tola ooluu jechuudha. Warri biyya keessaa kaabinee taatee ummata dararaa jirtu warra afaan Oromoo baree malee warra laalaa yookaan quuqama Oromoo qabuu miti. Akkasitti garaagarummaa adda baasuu qabna. Ummanni mootummaa keessa jiru haquuqama sabaa qabulleen jiran garuu nama xiqqaadha. Nama xiqqaadha dhuunfatamanii jiranii. Kana ammoo haala kamiin adda baasna? Akkamitti adda baasna? Hara saniini ummata Oromoo cinaa deemuudhaaf dubbii isaanii faalleessuudhaaf qopheessaa jiran. Kanallee akkamitti irra aanna? Kana haala kamiin irra aanna? Ijoolleen waan gootu beeyti. Amma deengadda Washington DC'tti milkiidhaan galle an akka hin laalutti. Namoota hedduu ba'ee namta kan hafne yeroo gabaabaa san keessatti nama hedduutu dhaqe. Ummanni sun hundinuu hojii boonsaa hojjate. Galgala san ammoo waan nama rifachiisuu dhageenye jechuudha. Dhukaasaatu ijoollee teenya irratti baname. Sababa hokkarrii alaabaadhaan ka'ee jechuudha. Magaalaan sun beekamtuudha. Magaalaa nafxanyaan guuttee. Magaalaa nafxanyaan guuttee. Yes, sirrii dhobboraan mistola. Ummanni kun ummata shoorar keessaadha. Garuu maqaasan nuuf moggaasuu barbaadan gochuma isaanii kana nurratti moggaasuu barbaadan. Haa ta'u ummanni sun akkas ijoollee teenya miidhanii jechuu miidhaa galata rabbii miidhaa xiqqaa irra ga'ee. Haa ta'u maaliiftu sadarkaa san isaan geessise? Akkamitti akkasi qophaa'uu danda'an? Qe'ee teenya hin jirru ijoolleen keessummaadha. Maal godhuu fi waan akkasii ijoollee irratti dalagan waan ji'u nuti akka sabatti wanni kun hedduudha. Ammallee ijoolleen irratti hojjechaa jirti. Tarkaanfii cimaa irratti fudhachaa jirti waan sanii. Maaliif waan biyya keessatti illee nu miidhaati asitti illee nu miidhuun ga'a tasuma hin fudhannu. Ijoolleen teenya onnee qabdi irratti dalagaa jirti. Ammoo maaliitu akkas isaan godhe? Hoggayyuu dogongora nuti qabnu akka sabatti miidiyaa irratti dubbachuu osoo hin ta'in san wal keessatti mari'annaa. Garuu asirratti wanni nuti dubbachuu qabnu gocha hammeenya isaan nurratti raawwatan kana maaliif ta'e? Ummanni kun ana caallarree warra biyya wajji jiraatee beeka. Oromoo biyya irraa dhufteetu beeka. Ummanni kun ummata sodaataadha. Seenatti illee akkasi beekna. Dhokatanii waa hojjetan malee dirree baasanii akka ummata Oromoo kanatti gootummaadhaan onneedhaan waan hojjetan sii galee. So kamitti bikka sanitti wanni akkasii dalagamuu danda'ame? Qawwee namatti banuu jechuun biyya tana keessatti silaa ilmi Oromoo yookaan intalti Oromoo takka isaan ijoollee isaanii akkasitti miite. Arra addunyaan tun guutuunu balaa ajaa'ibaatutti bu'aa jechuudha. Garuu haa ta'u Oromolleen ifirraa dhorkite qe'ee teenyaa miti. Nuti ittiin qophoofne yeroo saniif akkas taane malee guyyaahu agartan ijoolleen akkatti uummata nafxanyaa rabshaa eegaluudhaaf dhufte ifirraa ari'an. Haruma bareedatti haala gaariidhaan ifirraa oofanii jechuudha. Saniif Oromoo
ijoolleen biyya keessaatillee wanni jechaa jirtu wanni nuti irra deddeebitee nutti dhadhaamaa jirtu. Ana caalallee isin warri ijoollee wajjin wal quba qabdan ni beektan. Qabsoo jabeessaa, qeeroo jabeessaa. Namni waan hunda caalaa hamileedhaan hojjeta. Wanni jaarmeeyni Oromoo, wanni Oromoo, instituutiona Oromoo, jaarmee Oromoo yookaan hoogganoonni Oromoo wanni isaan hidhaa keessatti amma dhumaa jiraniif waan ummata Oromootii fi dhimma Oromoo, qabsoo Oromoo tinneessanii asiin gahaniif sababni tokko kabiralleen hin jiru. Saniif isaan amma hidhaa jiranii qabsoon dhaabbachuu qabdi miti, itti fufuu qabdi. Kara hundaan an hoggayyuu waan kana irra deddeebi'eetiin dhaama roga hundaan finiinuu qabdi. Hawaa harkaa qabuu fi hawaa harkaa hin qabne hedduu harkaa qabu irra jabeessuu, harkaa hin qabne immoo harka waa kaayuu. Harka waa kaayuu kun siniin jiru hagi tokko isiniif gala. Hamilee diinagdee waan isaan barbaachisu. Bilbilachuu hin dandahan ijoolleen biyya san keessatti. Waan kana hundaan itti yaannee ijoollee tana cinaa dhaabbachuu qabna. Warri irratti waan kana godhaa jiranillee hedduudha. Uummata kana hojii boonsaa isin hojjechaa jirtaniif hawaasa keenya bal'aa galataan galchuu barbaada. Namni hamileedhaan waa hojjeta. Saniif jecha jajjabaadhaan isiniin ja'a. Koomentiidhaan dubbisaa jira. Looks like naftanyaa tokko as jala seenee fakkaatti. Gaariidha. Dhiibbaa Oromoo akka sabatti godhuu qabna. San dirqama keenya dhiibbaa godhuu qabna. San irratti hojjetamaa jira. Tokkummaa keenya akka duritti deebifannaa qabsoo. Oromoon duruu tokko waboo jabeessuun dirqama. San sirriidha. San dhibbatti dhugaadha. Wanni nuti amma harkaa qabnu tokko instituutionni jiru sanii san jabeessuun dirqama ta'a. Haala ittiin jabeessan ammoo hawaasni bal'aan irratti murteessuu qaba. Maaliif hirmaannaa hawaasa bal'aa barbaachisa. Waan san jabeessuudhaaf isaan duruu warra mootummaa kana didee abadan hin gallu jee daggalatti hafee jechuudha. Sababa Oromoo hafan, ummata Oromoo bilisoomsina jedhanii hafan malee wanni biraa isaan hafaniif illee hin jirtu. Achitti namni dhagaa boraafatee jireenya bareedaa jiraachuu barbaadu dhabu hin jiru. Saniif ijoolleen tun jajjabeeffamuu qabdi. Saniif roga hundaan qabsoonni finiinsinaa hoggaan jiru isaanilleen included jechuudha. Ijoolleen tun jajjabeeffamuu qabdi. Maal invite me? Invite godhuun danda'u leensaa na didde. Invite na didde. Commenti hintane deebisulle hin barbaadu garuu I just want to respond to this comment. Chala gidee demsel nama jaamu kun opidio bitamte Abiy erge fakkaatti. We Jimma and Shawa Oromo stand with Dr. Abiy. He will lead you next 50 years. I don't think he can lead us for the next 50 days. I want to respond to that. And please don't mention Wara Jimmati fi Wara Shawa mentioning Godin. Hutaa dhaabni miti kan Abiy deeggaraa jiran.
Oromoota Shawaa keessatti dhalatte, Oromoota Jimmaa keessa dhalatte, sabboonota meeqaa jira kan isaan mormaa jiru, sirna kanaan mormaa jiru. Saniif ummata kana kutaadhaa fi amantiidhaan wanni maqaa dhawamee nama afaan wal deddeebisu kun dhaabbachuu qaba. Sadiif jecha nuti yeroo ammaan tanaatti sirna lamaan wal lolaa jira. Sirna Oromiyaatii fi sirna Itoophiyaa naftanyaa jechuudha. Sirna lameen kanaan wal lolaa jira. Sirni Oromummaa sirna Oromummaatiitu injifachuudhaaf deema. Ammallee injifachuuti. Oromoo nama nu jalaa ajjeesan kana, ummata ijoollee nu jalaa gudeedan tana, mana irratti diigan kana laallee hamileen nu cabuun qabu. Booyuu hin qabnu. Ijoollee nu jalaa hidhamtana. Hoogganoota keenya hidhatti fixanii jiran barra. Nam takka hin jiru barra dachirra. Hoogganoonni tokko hin jiru. Hunda hidhatti fixanii jiran. Amma Facebook irra wanni deemaa jiru hoogganoonni gadiin maa hin dubbannee eessa jiranii. Maal dubbatan? Matootii dhiisanii warra isaan jala jiru hunda hoggaa hidhan. Maal jechuudha? Maal jedhanii dubbatanii hoo? Ummata kana afaan qabanii jiran. Kana booda dubbatanillee wanni bu'aan isaan buusan hin jiru. Isaanuu tikfamuu qaban. Hoogganoonni hagi hafee jechuudha. Karaan isaaniitillee haruma hoogganoota hidhaa jiruuti. Akkasitti hubachuu qabna malee maaliif isaan hin dubbatanii maal fidan yeroo ammatti akka qiyyatti akkaan yaadutti dhugaadha. Dubbachuun hogguu takka barbaachisaadha. Garuu haala isaan keessa jiranitti hin barbaachisu. Saniif sirna naftanyaa kana balleessuun, caasaa isaanii biyya keessaa fi alattillee balleessuun, naftanyaan ala kanattillee hidhatteeti gaafa Jawaar dhufe tuwarii isaa godhuudhaaf ajjeesnu malee jettee hidhattee as dhaabbatti jechuudha. Biyya keessattillee akkasumatti gaafa Abiyyiin faan qawwee Oromoo qofa ijaan argan kan naftanyaa arguu didanii naftanyaa hidhachiisanii fixanii jechuudha. Ka Oromoo qofa ijaan arkanii TV irratti baasanii lakkaawwisiisuu barbaadan. Garuu gaafa san naftanyaa warri hidhachiise Abiyyii fi jala deemtoota deeggartoota isaaniiti. Deeggartoonni isaanii asiillee hunoo Minisoota kana keessallee jiran jaanii leengadda viidiyoo qeeroon teenya akkatti isiin achi keessaa ariite waliin agarree dhageenyee jirra. Biyya tokko keessa teesse, biyya alaa keessa teesse biyya tokkoof basaasummaa hojjechuu jechuun mataan isaatuu yakka. Yakka gurguddaa mana hidhallee si naquu danda'u. Kana wallaaluun isaanii as taa'anii obboleeyyin isaanii achitti hogaa basaasan. As taa'anii ummata as jiru faamilii isaanii achitti basaasanii qabsiisan. I don't know ummanni kun akkamitti kan yaadu naaf hin galu. Haa ta'u kun hundi ni dabra. Qabsoo jabeessuu, waan barbaachisu godhuu. Saniin isinitti dhaamaa dhiifama namoota yaada kannachuu barbaaddan asirratti isin afeeruu hin dandeenye. Facebookiin heera jijjiiree jira. Laata yoo hojjate jenneeti deebinee gorsa namoota teknikaa fudhannee. Saniif Oromoo bakka jirtanii jabaadhaa, wal quba qabaadhaa. Hariiroo keessan cimsaa. Jarri kun caasaa cimaa jaarratee jira. Haala kamiini Abiyyi kuffisnee biyya kana fudhannatti jiran. Bakka san yaadaa jiranii isaan nuti ammoo akkamitti guyyaa tokko nagaan jiraannaadha wanni nuti barbaannu yeroo ammatti. Isaanilleen abadan hin milkaawan. Kana jala sararuu qabna, hin milkaawan. Oromoon abbaa haqaati, haala haqaati. Nuti akkuma wayyaanee ijoolleen teenya qaqqaalii lubbuu qaqqaalii isaanii itti wareegdee Tigraayitti galchite sanitti arrallee ummata kana Gondarii fi Goojjamitti ni galchiti.
Oromoon bar ummata kana kadhattee nagiyaan taa'aa nagiyaan wajji jiraan walqixxummaa wajji jiraan jettee ummanni Oromoo ummata gaariidha ummata nagayaati diidaniituma ol aantummaa keenya malee jaanii deemaa jiranii jechuudha. Boru hiriira maaliif faallaa Oromoo yaaman qotaa Oromootiif maaliif yaaman akkamummatti Oromoo jettanii hiriira baatanii jechuumaa fi malee tasuma wanni biraa hin jiru. Ummata akkanaa kanaa wajjiini waggaa meeqa hogganoonni keenya kadhataa shururuu godhaa as geenyee jechuudha. Oromaa raafaa jaaniiti dhiifama. Oromaa raajaanii Oromoo fi Amaara jechuudha walitti tokko godhanii ati tooftaa siyaasaatiif jaaniillee haa ta'u ummanni kun ummata nu fedhuu miti ummata eenyummaa keenya jaalatuu miti saniif waan biraatii miti tarkaanfillee irratti fudhachuun hin barbaachisu. Haquma keenya falmachuudha. Haqa akka itti falmannu naafi ati ni beeyna. Ijoolleen biyya keessa jirtu ni beeyti. Waan godhuu qabdus ni beeyti. Waan asirratti dubbachuu qabnu miti. Akkasii Oromoo teenya hanganumaan dhaamsa dabarfachuu barbaade. Oromia military force must join to militants. Gaariidha. Waboo fi poolisiin Oromiyaa hagi tokko walitti makamee jira. Yoo fuulduraafillee walitti makaman gammachuu Oromoo hundaati. Oromoon wanni feenu ani akka nama tokkotti nuti tokkummaa barbaanna. Tokkummaa jaarmayootii siyaasaa barbaanna. Waggaa meeqa sanillee isaan kadhachaa baane. Garuu amma yeroon isaanii geesse na fakkaata. Dirqamaanuu ni tokkooman jeetii yaada. Garuu hawaasni Oromoo sabni Oromoo duraanuu tokko. Nuti tokkummaadha feena. Qeeroon Oromiyaa hundi wal quba qabdi. Hariiroo bareedaa qabdi. Waliin hojjechaa jirti. Saniif jecha ijoollee tana akkaataatti jabeessinu qofa irratti xiyyeeffachuudha malee waan biraa ni jira jedhee kan hin dhaamulleen hin jiru. Sumarrattiin dhaaba bal'inaan gaa walitti deebinaa fuulduraaf teknikaa tolfanneeti namoota yaada kennachuu barbaadu asirratti affeerree yaada isaanii irraa fuuna. Saniif jecha baay'ee galatoomaa Oromoo jabaadhaa. Hamileen isin hin cabin. Abshir warri hidhaa jirus ni bahan yoo Rabbiin jee. Gumaa keenyallee ijoollee teenya itti dhabne. Warra bilaash fixaa jiran kanallee yoo Rabbiin jee. Kanuma garaan nu boora'u afaaniin jajjabeessuu qabna. Hedduu garaan nu madaadha. Akka malee garaan nu madaadha. Ha waggaa 27tu nu keessaan dabarree kun itti nuuf dabalee jechuudha. Warri duraan ilmaan abbaa gaddaati ummanni kun. Ilmaan abbaa gadaa jettanii harka rukutaa turtaniifillee baga jalaa deebitan. Baga agartan. Wanni dabre. Humaatii miti. Ta fuuldura hafteetu ta hegeree Oromiyaatu irra guddoodha. Irra bal'oodha. Tana waliin qabna. Kana waan godhuu qabnu keessaan wal mari'achuu hawaasni daayaspooraa jiru hundi wal quba qabaachaa jira. Waan hawaasni barbaadu kana. Sabni Oromoo kana barbaada. Duraanuu hooggansi oguu wal dhabe hamileen ummataa ni caba. Hooggansi Oromoo amma laal. Bakki eessa jiran isaan amma? Bikka takka jiran bar. Bikka takka jiran. Inuma haala mijjeesseefu Abiyyiin baga waliin nuuf hidhe. Humaatii miti. Kana keessanii dabarraa nuuf bahanii yoo Rabbiin jee nutilleen asii daayaspooraa tattaafachaa jirra. Hin booyinaa. Hamileen isin hin cabinaa. Abdiin kutatinaa. Qabsoon haareetti. Karaan keenya karaa milkiiti. Yoo Rabbiin jee inshaallah. Karaan keenya karaa milkiiti. Jajjabaadhaa. Walitti deebina bal'inaan yoo Rabbiin jee nagayaannaa bulaan isiniif dhaamaa. List of biltiqinnaa in Minnesota. Okay, waan bareedaadha.
waan bareedaadha. Listii baasuun gaariidha. Uummata akkanaa saaxiluun maaliif as ta'anii biyya biraatiif basaasuu jechuun yakka gurguddaadha. Wanuma ajaa'ibaati yoogaa baasuma an takkaan dhageenye gantuu fi abbaa garaa akka saba keenya keessatti argame kana takka saba biraa keessatti arkeen beeku. Haa ta'u kunillee ni dabra. Irrani kunna barnoota taha. Garuu qeeroon teenya tarkaanfii barbaachisu isaan irratti fudhachaa jirti. Achumatti hin goolabaa jechuu. Nagayaan naaf bulaa.